Jirra jirtu kabajamtoota jaallatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii an hajiratu baga jiraatanii bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aas qophii addaa qabannee dhufnee jirra. Qophiin keenya rakkoo yeroo ammaa kana gola Oromoo fi Oromiyaa keessatti doorsisaa Biltsiginnaan Jawaar Mohammad irratti yeroo ammaa kana oofaa jirtu wal qabatee guyyaa har'aa ibsi Jawaar Mohammad miidiyaaf kenne irratti jecha ijo inni jedhe qabannee isinii dhiyaannee jirra. Nu faana tura hordofaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan warroonni haga har'aa chaanaalii keenya subscribe godhin subscribe like share gootanii akka nu gargaartan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Akkanatti waan babbareedaa waan isinitti bohaartan jecha hayyoota Oromoo cimicima qabanneetiin yeroo adda addaatitti isiniif dhiheessina. Amma gara qophichaatti isin dabarsaa na faana tura. Afaan Oromoo dubbata ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajjee dhiita ati naa dhiitami sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti hin fudhannu jechuudha kana. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Kuni siyaasa miti. Kuni waa'ee namummaati. Kuni mirga uumamaan Rabbi nuu kenne. Ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhatee diina harkaa baaffatee goonfateedha. Amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan. Kana ummanni keenya dura dhaabbachuu qaba. Abaddan ta'uu qabu. Galatoomii Jawaar Mohammad. Hin fincilla yoo jenne ummanni kun finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin goone hin labsine kun rakkoon qabu. Kana yoo shakkan nu eeguu qaban rakkoon hin jiru. Eeggadha. Wanni dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba deemnee jennuuf hin jiru. Labsaa turre kaleessas nu beeku. Labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaa isaa bakka isaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu. Afakaayinni. Koodoo kondaat clear lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre. Gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uu qaban. Taayyee of eeggadha. Yoo adeemsi seeraaf sirna adeemsi dirree siyaasaa keessatti godhamu hin danda'amne ummanni sun mirga isaa deebisuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin labsina kana. Akka amma isaan yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate jaarroonga. Anfara mokee taayyee. Qabsoo biyya kana kan galle qabsoo fi Abiyoot. biyya ala soggaa turre qabsoorra turre jechuudha. Kanaaf siyaasa fafakkeessaa keessa seenuu barbaadu. Ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear. Kuni gaafii siyaasaati miti. Gaafii lubbuuti. Ilmi Oromoo intalti Oromoo Ajjeefamuu qabu. har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban. Seera ala hidhamuu hin qaban. It is serious, okay? Hin qaban dhaabbachuu qabaadha jechuudha. Bachuu qabu. Kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba. Mootummaan kanarratti fuulleeffatee irratti hojjetee humna keessattuu haaraa leenjisee bobbaase kana uummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa leenjii poolisummaa ogummaa poolisii naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uu qaba. Waan isaan dubbatan jira. Olaantummaa seeraa kabajnyaadha. Olaantummaa seeraa ofiifuun kabajne eenyuun kabachiisuuf dhaabate. Olaantummaan seeraa haa eegamuu dabara. Olaantummaa qawwee osoo hin ta'in olaantummaa namtakkee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa. Olaantummaa seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni guddaan mirga lubbuun jiraachuuti. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyiidha. Olaantummaa seeraa jechuun nama tumuu dhabuudha, gidirsuu dhabuudha. Olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin federaalaa taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti. Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin nageenya biyyaatii fi uummataa eegsisu jechuudha. Qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu, nama qabeetuun gadirsu, seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu, mana namaa gubu. Olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u. Danda'u. ከሆነ እመኑ የኃይል እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል። አብይ ዋን አክሰና ጀደ ፈካት በቃ ሀሳቤን አታንሻፈው እንጂ ምን ማለት ነው? ገና ስብሰባው ሲጀመር ታዲያ የኃይል እርምጃ ምን አመጣ? ምን አመጣ? መግባባት አላቃተን ነው
ነው ገና ለገና የቤቱ አባወራ ነኝ ብለህ ዘራፍ ልትላማ ጋሽ ዘራፍ እንዴ? አዎ አሉ እኮ አመት ይሞት ጀምር ዘራፍ ጋሽ ዘራፍ abdi mal qabda an abdi ummataatiif tarabbii qofaan hin jiraadha durri isin jedhu waa takka Umatee je. lubbuun jalaan hin baatu gubbumaan baati lubbuu bishaan namatti eegduu duunuuf jecha haqa saba keenyaa gurguranne lubbuu sodaanne maallaqaan bitamne abadan addi irraruman jiraanne jechuudha kanaaf abbaan fedhe waan fedhe of hafidu taate Oromiyaa keessaa isin bahu ummata kiyyarraa isa takku takkan fagaadhu dhugaa ummata keenyaa haqa ummata keenyaa karaa dhugaatiin tarsiimoodhaan qabsaa'uu itti fufna mootummaa isin abdannu